And we have a non-Muslim question. namni musliman ta'in kan gaafii gaafatu ni jira? Would like to ask a question. Dubartiin musliman ta'in tan gaafii gaafatu jirti? Eeyyeen ani muslimaa miti. Hayyatuuf. Okay. My name is Anastasia. I'm a Christian. Maqaan kiyya Anastaashiyaa jedhama. Hordoftuu amantaa kiristaanaati. Rabbiin jiru tokko qofa ta'uu isaa ni amana. Ani Rabbii Ibraahimiitti ni amana. Haga an beekutti Rabbiin Ibraahim, Rabbiin Kaatoolikii, Rabbii Islaamaa fi Yahudaatiin tokkuma. Akka an hubadhutti garaagarummaan amantiilee kanneen jidduu jiru garaagarummaa nabiyyootaati. Nabiyyoota gurguddoo jechuudha. Kanaafuu nabiyyoota kanneen hunda keessaa tokko qofa filadhee itti amanuun maaliif dirqama natti ta'a? Main prophet. So why do I have to choose one amongst these four? MashaAllah, sisters asked a very good question. Maashaallah, obboleettiin gaafii baay'ee gaarii gaafatte. Akka isin jettutti isin Rabbi tokkichatti ni amanti. Sunis Rabbii Nabii Ibraahim alayhi salaam. Nabiyyoota kanneen keessaa isa kam filadhaa jettee gaafatte. Sababni isaa Rabbiin Nabii Ibraahim Rabbii nama hundaati. Rabbiin Muusaa ammoo Rabbii Yahudaati jedhamee amanama. Rabbiin Yesuus Kiristoos ammoo Rabbii Kiristaanaa. Rabbiin Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ammoo Rabbii Muslimaati jedhamee fudhatama. Obboleessiriidhaami wanti ati jettee amantu isa kana? Eeyyeen. Obbolii furmaata wantoota kanneen hundaaf siif ta'u si kenna. Satisfy all. If you believe in Moses, peace be upon him, and if you believe in the God of Jews, yoo Nabi Muusaa alayhi salaam qofatti amantee Rabbii Yahudootaa qofatti amantee Nabii Isaa fi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itti kafaruu qabdu. Kanaafuu nabiyyoota hundatti amanaan jirtu jechuudha. Yoo Nabii Isaatti alayhi salaam amantee Rabbii Isaa fudhattee Kiristaana ofiin jette ammoo wantoota hanga Nabii Isaan alayhi salaam jiran qofatti amantee Nabii Muhammaditti sallallahu alaihi wasallam kafaruuf dirqamte. Garuu yoo Nabi Muhammaditti sallallahu alaihi wasallam amantee muslima taate parsantii dhibbatti nabiyyoota duraan jiranitti ni amantee jechuudha. Ibraahim, Muusaa, Isaa akkasumas Muhammaditti amantee jirte jechuudha. Nageenyi Rabbi isaan hundarraa jiraatu. so if you choose to become Kanaafuu muslima ta'uu yoo filatte nabiyyoota hunda kabajuun dirqama sitti ta'a. Yoo kiristaanummaa filatte ammoo Nabi Muhammaditti sallallahu alaihi wasallam hin amantu jechuudha. Obboli nabiyyoota hunda kabajuu barbaadamuu barbaaddu. Nin barbaada. Kanaafuu karaan tokkichi nabiyyoota hunda ittiin kabajuu dandeessu islaamummaa qeebaluu qofa. Islaam jechuun fedhinnaa kee Rabbi olaaniif kennuu jechuudha. Quraanni suuraa Ali Imraan suuraa 3ffaa ayaa 67 irratti Ibraahim Yahudaas Kiristaanas hin taane garuu inni muslima qajeelaa ture jedhamee ibsamee jira. Muslim jechuun fedhinnaa kee Rabbiif kennuu jechuudha. Suuraa Ali Imraan suuraa 3ffaa ayaa 52 irratti Yesuus Kiristoos alayhi salaam muslima ta'uun isaa ibsamee jira. Karaan tokkichi ati nabiyyoota hunda ittiin kabajuu dandeessu islaamummaa qeebaluudhaan. Sababni isaa muslima yoo taate Ibraahim nabiyyii ta'uu isaa amanuu qabda. Muusaan nabiyyiidha. Isaan nabiyyiidha. Akkasumas Nabi Muhammad hunda isaaniirra nageenyaa jiraatu nabiyyiidha jettee amanuu qabda. Obbolii deebisaa siif kenna jira. all, peace be upon them, all were prophets. Hope that answers the question, sister. But actually, I believe in God. But why? Ani Rabbitti ni amana. Garuu shahaadaa maqaa Muhammad keessatti ibsamu jechuun maaliif dirqama natti ta'a? Includes Muhammad in it. Baay'ee gaarii. Rabbi qofatti yoo amantu Rabbiin karaa hedduun ibsamuu danda'a. Karaan Yahudoonni Rabbii isaanii ittiin ibsan kan addaati. Karaan Kiristaanonni Rabbii isaanii ittiin ibsan kan addaati. Karaan warri Hinduu Rabbii isaanii ittiin ibsanis kan addaati. Karaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbii ittiin ibsan ammoo ibsaa irraa xumuraati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaabban isaaniin dura turan hunda keessatti akka ergaman himamee jira. Maqaan isaanii kitaabban Yahudaa keessatti ibsamee jira. Maqaan isaanii kitaabban Kiristaanaa keessatti ibsamee jira. Maqaan isaanii kitaabban Hinduu keessatti ibsamee jira. Kitaabban kunniin hundi nabiyyiin xumuraa fi goolabbii kan Nabi Muhammad jedhamu ni dhufa jedhanii himan. Kanaafuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itti amanuu jechuun nabiyyoota kaawwanitti isa amanuu jechuudha. Waan kana ta'eef nabiyyiin xumuraa fi goolabbii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isaan akka diyaagiraamii veeniiti yookaan Nabi Muhammad akka geengoo waan hundeef keessatti qabatuuti. Akkaataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbi ittiin ibsan ifa. Macaafni ifatti Rabbi tokkicha jedhee dubbatuuf warri kiristaanaa garuu Sillaaseetti amanu. Macaafa keessatti wanti Sillaasee jedhamu takkaan ibsamu. Haa ta'u malee warri kiristaanaa waan kanatti amanan. Dubbiin tun harkaa wallooyti. Warri Yahudaatis warri Hinduutis hanqina mataa isaanii qabu. Kanaafuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyii xumuraa fi goolabbii waan ta'aniif Rabbi isaanii haala ifaa ta'een ummataaf ibsa. Akkuma Anaasaa Kiyya keessatti ibsetti qul wallahu ahad inni Allah tokkicha ji Allahu samad Allah nuuf danda'a irkoo waa hundaati. Lam yalid walam yulad hin dhalus hin dhalatus walam yakun lahu kufuwan ahad. Hiriyyaan tokkos isaaf hin taane. Obboleessi kun ibsa ifaadha.
kanaafuu nuti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi xumuraa fi golabbii ta'uu itti amanna akkasumas nabiyyoota isaaniin dura turan hundatti ni amanna. So can I conclude that if I become a Muslim, Kanaafuu yoo musliima ta'e kiristaanas ta'uu danda'a jechuudha. I'm also Christian. Kiristaana ta'uu osoo hin taane Yesuusittis amanuu ni dandeessa jechuudha. Sababni isaa Yesuus Kiristoos guyyaa tokkollee kiristaanummaan barsiisa. Jechi kiristaanummaa jiru macaafa keessatti bakka takkatti illee ibsama. Jechi kiristaana jiru kun yeroo tokko qofa macaafa keessatti ibsama. Sunis kitaaba hojii ergamoota Acts keessatti uummanni naannoo Anxookiyaa yookaan Anxaakiyaa jiraatu hordoftoota Yesuus Kiristoosiin kiristaanota jaanii maqaa biraatiin waamuu isaaniiti. Yesuus Kiristoos alayhi salaam yeroo takkas kiristaana jeef yaame. Waan kana quba qabda? Eeyyinni hin beeka. Eegasumaaf yaamtare. Kanaafuu yoo musliima taate carraa nabiyyoota hundatti amanuudhaan qabaatta. Akkasumas rabbii dhugaa tokkichatti amanuun fedhinnaa keetiin isaaf kennite. Hayyee. Akkasumas nabiyyoota hunda kabajuu qabda. Ibraahim, Muusaa, Iisaa, Muhammad nageenyi rabbi hunda isaan irraa jiraatu. Hayyee. Eegasuu musliima ta'uu barbaadda? Haga ammaa murteessine. Musliima ta'uu barbaadda? Amma waan takka illee murteessuu hin danda'u. Kanaafuu obbolii haalaan dubbisi. Kaaseetota kiyya fuudhiitii ilaali. Garuu wantoonni kunniin yoo si amansiisan islaamummaa fudhachuu kan tursiisin. Yoo si amansiisan tursiisin. Hanga bakka dachii tanarra jiraannu hin beeknu. Yoo si amansiise garuu islaamummaa fudhadhu. Osoo si hin amansiisin islaamummaatti hin seenin. Nuti waan nu amansiise fudhanne. Rabbi tokko ta'uu isaa yoo amante Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyii ta'uu isaanii yoo amante islaamummaa qeebale. Beekumsaa fi dalagaan wantoota booddee dhufan. Garuu qabxiilee lamaan kanneen irratti yoo deebisaa qubsaa argatte sunis Rabbi tokko ta'uu isaa akkasumas Isaan alayhi salaam nabiyyii rabbiitii malee inni rabbii mitii kan jiru dabalataanis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyii ta'uu isaanii yoo amante saffisaan islaamummaa qeebale. Hin tursiisin. Garuu waan itti namanin hin qeebalin. Hayyee haga ammaa nan amansiisne. Hiikaa Quraanaa dubbisi. Inshallah sun waan hedduu si gargaara. Galatooma bali. That will help you inshallah. Okay. Thank you, sister.